makiinaan isiniif qophaa'a. Makiinaan isiniif qophaa'e san bakka takkatti tiimiin tun bakka san dayita jechuudha. Qaama isin qeebalu jira eegasii booda bahuun hin jiru jechuudha. Kanaaf tokkoon keenyaa kun eegumsa keessaniif malee rakkoon biraa jiraateetis miti jechuudha. Rakkoon takkaas hin jirtu. Biyyoon rabbi salaama. Yaadda ulleen qabdan. Waggaa 12 kan maatiin keessan laffaatii meeqaan damaatii meeqaan itti laffaatan firii keessan kamaayyee harkuudhaaf. Waggaa 12 jechuun waggaa 12 jechuun ni beektan gaa. Waggaa baay'eedha. Itti laffaatan firii keessan kamaayyee garuu ammaan tana jechuudha kamaayyeedha jechuudha. Yoo bakka feete dhayite lees jira lafa hundi kun jechuudha. Bakka feete ol dhayite jechuudha. Kanaaf firii kee kamaayee kan ammaas immoo qabsoo cimaa gaggeessuu qabdaa jechuudha qabsoo cimaa. Qormaata gubbaa guutuu ta'isuus baara qabaachuu qabdu sodaachuu qabdu jechuudha. Tasgabbiidhaan guutuu qabdu waan barataan fedhis finaalbaata si ga'uu danda'a si ga'uu dhabuu danda'a jechuudha. Aanaa adda adda tara dhufa jechuudha. Bakka biraattis jira jechuudha. Namni ati hin beekne jira bakka san ati hin beekne kan maqaa isaan beekne si bira dhufaa jechuudha. Kanaaf atteenshinii kee maal gubbaa ta'uu qaba jechuudha. Qormaata kee gubbaa akkan dirreetti sirriitti qalbii keetii fi yaada kee hundaa'u qormaata kee gubbaa kaayetteeti dalagaa jechuudha. Barsiisaan ammaa si beekanii hin gartan nama beeknes hin qoraa jechuudha. Kanaaf ammarraa kaastanii sodaa malee sammuu bilisaatiin sammuu dadhabbii hin qabneen qopheessuu qabdan jechuudha. Waan akka bakka sa'a keessa eeggatanii maqaa asirraa kaasanii foormiiwwan guutamuu qabu hunda guuttatanii dogoggora tokko alatti qormaata keessan guutuu qabdan jechuudha. Sinaa baasu rabbiin nasiba sinaa tolchu rabbiin carraa sinaa tolchu. Barataan Afrikaa osoo hin ta'in akka Oromiyaatti Oromiyaanis teenya Itoophiyaan illee teenya akkasumaami Itoophiyaa hoogganaa jiru eenyu Oromoodhaami. Kanaaf du'aayii fakkii qofaaf illee godhu dhugaa dubbachuudha. Barataa keenya hunda hanqa Itoophiyaatti rabbi dhageen sinaa baasu. Daltanii hojii qo'achuu jirtan. Qo'annaa waliin gaggeessitan san immoo qormaata dhufu kana irratti firii keessan namuu dhuunfaa isaatiin eeggataa jechuudha kanaan booda. Akka sikitti qabatu jechuudha. Akka duraan guruupiin barre sun hin ta'u jechuudha qormaata irratti. Kanaaf namni guruupiin bare guruupiin qo'achuu bare qormaata guruupiin hin gaggeessan hin ta'u. Dhuunfaan gaggeessa. Dhuunfaan wanti gaggeessu sun immoo waan gammachuu irratti hundaa'e. Waan burjaajii hin qabne, waan sodaa hin qabne gaggeessuu qabda jechuudha. Qormaata jechuun mataansa tokkoffaan naamusa. Qormaan lammaffaan sagantaa fi sa'aatii sii taa'e fayyadamudha. Sakandii sii taa'e hunda hojiirra oolchinaan qormaata dhooyite. Sa'aatii kee wal jala ofirraa waliin dhooyinaan, sa'aatii kee wal jala harkifnaan, sa'aatii kee sirnaan fayyadamuu baannaan rakkoo biraa keessa hin dandeessaa jechuudha. Kanaaf wanni nuti godhuu qabnu burjaaja'uu, sodaachuu, birrachuu dhiisuudha. Namni barnoota wallaaleetii miti bara. Sodumaa fi birratee waan garaagaraa qaqqabatee bakka hin taane keessa gaaf deebii hin taane keessa illee seenee waan hin taane guutuutu duraa burjaajeessa malee barnoota wallaalee tokkoon kufu tokkoon isaa jechuudha. Kanaaf tasgabbii qabaachuudha dura. Tasgabbiin nuti qabnu tasgabbii akkami? Qormaata kana ofii kiyyaaf dalagee keessaa bahuun hin danda'a kayyoo sammuu keenya murteessinee bahuu qabna jechuudha. Mana eeggatu, gamas eeggatu, ala eeggatu, gamas eeggatu yeroo isaa gubachuuf irraan qabu jechuudha. Kun hundi sodaa irraa ka'a. Kanaaf barataa cimaanis, barataan giddu galeessaas, barataan keenya kan jiru martisaa gaafachi dhaqe qormaannis tokkuma, sa'aatiinis tokkuma, namni qorus tokkuma, itti fayyadamni isaa waa hundi isaa tokkuma. Hojjannaan hundi keessaa bahuu danda'a waan ta'eef hundi keessan barataa kaayyoo hin qabne, ka galma hin qabne, waan garaagaraa hin qabne mooratti wal arguu dandeessan tasa. Barataa burjaajawaa akkanuma nama burjaajessuu barbaadullee arguu dandeessan jechuudha. Hanga kaayyoo keessan galmaan gaataniis gurralleen kan ta'eef gurraan illee dhaggeeffachuu qabdan laaluullee qabdan jechuudha. Burjaajawaa jira kanuma kana boomalaa quudha quchi. Tira si burjaajessu cina quu danda'a. Kana agartee kanan makachuu kana agartee kan cinaallee dhaabbachuu qabdu jechuudha gaafa cina ittillee. Daree keessatti sanuu. Hanga qormaata kee fixxu ati wanni fedhee yoo sirra beellee gamaa gamna jechuun qabdu jechuudha. Achiis kaayyoo keetiif wareegamtee burjaajawaa irraa ifee qabda jechuudha. Mooraa keessatti illee. Kanaaf akka fadhiisitti miti akka biyyaatti warra biyya fayyadu saayintistoota warra amma baasuu deemnu kun beeytoota hayyoota wanni amma baasuu deemnu kun. Kanaaf hundi keessanuu wal gargaaruudhaan wal gargaaruun maal godhu hirriibaa wal kaasuu naamusarra wal tiisuu qajeelfamaa fi hojumaata isin barsiisan irratti deddeebiidhaan walii galchuu maal jedhan maal fayyadamuu qabna jedhan jennee walii galchuu waan qo'annaa yoo taates teessee qo'annaa kee achitti waliin mari'achaa qo'achuu
daree keessatti daree raftu keessatti daree qormaataa gaafa ta'e immoo naamusa eeggachuu kan wal gargaaraa jechuun barataa. Kanaaf boorsaa itti huccuu kee fi daftara kee waan fudhadhu deemisi hin jedhan fudhattee deemtu. Horkuftee boorsaa hunda kiisisaa hunda qulqulleeffattee deemuu qabdan. Maaliif dingata kee fuutee dhaqxeeti hiikoo biraa sii kennamu waan ta'eef. Ishee kana sirriitti ilaaluudhaan raagaa keessan dhimma hidii hojii wal qabatuuf maal jedhamu warri barnootaa isin himanii jedhanii ishee kana qabachuu danda'uu qabdan. Achitti rakkoo yoo si mudates waan rakkattan hin fakkaatu. Daarikteeronni keessaniif kutaan qorumsaa ni jiran. Si wajjin seenuu abaatan malee isaan naannoo sana ta'anii sin hordofuun mooraa naannoo gibbee jechuudha. Warri isin qorus ni qaban bilbila isaanii daqiiqaa wal hordofaa deeman. Nam tokko yoo ka dhukkubu ta'e ni yaaman isaan keessaati. Kan rakkatu yoo ta'e ni yaaman. Namichi jiru jira waan ta'eef isaan keessaati namni biraa seenuu baattus isin ka gochuu dandeessan achitti wal kaasuu wal dammaqsuu yeroon sa'aatii fayyadamuu ishee kana wajjin qabachuu haasawwan biraa sin butuu hin qabu. Wanti babbareedaan tokko tokko sin fuudhuu hin qabu qalbii keessan achitti kan dhattaniif qormaataa fi ishee kanaaf xiyyeeffannaa kennitanii yoo deemtan wanti haaraan hin jiru waan ta'eef of qopheessanii kanaaf deemnaan qabxii gaariin ni fiddanii kan jedhu sana hojii ol qabateetu. Inni biraa barataan jajjabaan kan inni ittiin qufu tokko tokko odeeffannoo waa'ee qorumsaa sana guutuu dadhabuu irra caalaan rakkoo dandeettii dhaboo osoo hin taane waan gaafatamu. Ishee san sirriitti ilaalaa deemuu qaba jechuudha. Orderii ittiin guutu tokko irrannaan bara hunda gaddisaa deemta. Tokko ishee kanaaf attentionii keessirree achirra ta'ee qalbii nagaatiin tasgabbii qabuun yoo hojjettan qabxii gaariis fiduu ni dandeessanii kan jedhu sana of amansiistanii dhaquu qabdanii ni fiddanis shakkii hin qabdan sana. Akkasuma mire egaa deengedda kofoon sirraa'uu qabdii waliin jennu walii gallee mire waada seentanii deemtan. Rifeensi sirraa'uu qabaa waada seentanii deemtan akkasuma warri waada san guute guuttan warri hin guutin immoo har'a ni guutta har'allee ni qabna waan ta'eef. Har'a ala daanamuu tottolfatee babbareedee barataa mana barumsaa bookkoo san fakkaatee nu dhufa ganam tokko kana. Inni lammaffaan boorsaan keessan irra qophaa'uu qabu. Boorsaan qophaa'ee waa hundinuu akkuma reefu keessanitti wanni keessa jiru sakattamtee waan isin irraa hafuu hin qabne mattaawaqaa mana barumsaa warri hin qabne ni qabna manni barumsaa haa baafatu jennee jirra baafachuu keessan admishinii keessan laalu admishinii keessan maqaan keessan waa hundinuu waan sirriidhaa ilaalamee jira wanni ilaalamuu qabu ilaalamuudha waan hin fidinaa jenne sana harrumarraa irra guddaan diibsanii dhuftan waa'ee sa'aatii fi maal harrumarraa silkiinuu baay'inaan hin mul'attu duruu irraanfachuuf deemtan mooraa kana duraanuu seenaan turre silkiin akkasumas Angguontaa kana malee seenaan ture. Duraanuu irraanfanne waan taateef ammarraa irraanfachuu qabna dhimma silkiidha. Nu qaanessu ni barbaadani. Hin barbaadu. Rabbi waan waatan nuti sin keessa jiraachuu qoytu nuti sin gaafnu. Nuti rabbi irraa wanni isiniif nu fataraa ta'e irra guutuu bu'atan. Warra biyya boonsis rabbi sin haa godhu. Dardarii lafee duudaati lafee fayyaa qabdu rabbi nu haa godhu. Lafee fayyaa qabdu rabbi nu haa godhu. Warri lafeen fayyaa dhabde beeyte biitii nu kufteemi. Lafee fayyaa qabdu rabbi nu haa godhu. Jaalala wal jala yaadde walillee kabanyee toobaan duraa qaali rabbi godhuudha. Warra qaali rabbi firaa lafa keenya rabbi nu haa godhu. Warra qaali rabbi firaa lafa keenya rabbi nu haa godhu. Rabbi nu haa gargaaru.